Naufolcha. Arargeen hoggama himaa sagalee na kaafee didimattee dhani. Abbaan gadaa kun baay'ee carraa kan dhugaa isin jedhan. Nama dhaga'uu dhama malee dubbiin asuu ga'uun qabdu namni walajjeesuun qabu ture. Talata dhumaa haa godhu jibbaata dhumaa haa godhu. Garuu waa laman argee har'as waan amma duras nu hunduutti jiru. Warri mootummaatis warri abaa'ootis nu sobaa jiru isin sobaa jiru. Warri abbaatii gadaatti illee sossobaa jiru. Sossobbi illee hin ta'u sobni illee hin ta'u dhugaa isin jaa. Dubbii kan sirriitti keessa beekaa akkuma yeroo adda addaatti jedhetti waan Dr. Alamuun kaases dhugaan ragaa bahu hin jira. Waan obbo Daawud Jaanis dhugaan ragaa bahu hin jira. Sobni fakkeessan ani quba itti qabu danda'u illee ni jira. Amma san keessa deemuun baay'ee barbaachisaa natti hin fakkaatu. Wanni ani Oromootti himuu barbaadu haalli ammaa kun waan hedduu nama qaanessu. Waan addunyaa nutti kobalchiisaa jiru. Waan qabsoo uummata kanaa gad xiqqeesse. Waan ce'umsa kana gufachiisaa jirudha jechuudha. Warri abbootii gadaa sossobuu yoo dhiiftan, warri dhaabbota lamaanillee sobuu yoo dhiiftani, furmaanni an akka ilma Oromoo tokkotti, akka nama dubbii kana sirriitti beekutti, akka abaa'oo keessatti dhalatee opiniyoo jalatti guddateetti isinitti himu jira. Kunis abbootii gadaa waan gootan isinitti himuwan isin gorsuu akka ilma keessanitti obbo Daawudiin ajaja dabarsii waraanni haa galu jedha asumatti waadaa seensisa. Oma akkuma narreefu jedhetti wanni inni tarreesse komiin inni tarreesse hedduun dhugaa qaba. Komiin tarreesse sun garuu waraana kana galchuu waan isa dhoorguu miti jechuudha. Ana ajajoota waraana bakka adda addaa jiran kallattiin kun namee dubbisee jira. Akkuma miidiyaatti yanitti dhuunfanis kan jedhan dhaabni kun ajaja yoo ka dabarsu taate nu guyyaa barumtaa mooratti galuudhaaf qophiidhaa jedhanii jiran jechuudha. Hogganoota jaarmaa kana keessa jiranis hedduu isaanii dubbisee jira. Kana kan muruu danda'u amma homaa wanni irra tuullu hin jiru nama nu cinaa jiru hangafa kiyya nama abbaa kiyyaa obbo Daawud Ibsaati gara isaaniitiin. Kana irraa hin qabina sababa illee hin tuulina yoo dhugaadhaaf Oromoof qabsoofnaa biyya kana ceesifnaa jaallan nu biraa kufan san gatii itti goona kan jedhan taate obbo Daawud Ibsaa har'uma labsa dabarsuudhaan waraanni akka galu gochuu gara isaaniitti. Gama warra ODP'tiinis qulqulluu fakkeessanii dhiyaachuun soba. Gaafa duraa Eertiraa deemuu turan keessan ture quban qaba. Qaamni sadaffaa biraan barbaachisu Oromoo jidduutti abbootii gadaa qabadhaa deemaa jennaan abbootii gadaa dhiisanii gadeeman isaanii. Lama erga dhaabni kunis galee jidduutti abbootiin gadaa hayyoonni rakkoon akkanaa akkan uumamneef Oromoo jidduutti waliigalteen akka uumamuuf waltajjii qopheessanii turan. Waltajjii san kan fashalse abbaa gadaa waajjiratti yaamee kan doorsise nu warra gargaares kan doorsise abbootii qabeenyaa gargaares doorsisaa turan warri mootummaatilleen. Sanii asis yeroo manguddoon gara Wallaggaa deeman osoo manguddoon nama dubbisuu deeman bira hin gahin manguddoon deebi'a isin fixuu jedhanii jedhanii sodaachisaa turan. Erga manguddoon achi ga'aniin kijiba miidiyaadhaan dabarsanii manguddoon tumamtee saamamtee jechaa turan. Isinitti himuu Oromoo mootummaa kana keessa araarri Oromoo keessa akka hin buune ka barbaadu sirna haaromsaa amma deemu kana keessa kan jiru wayyaaneef dalagaaf sheeyxana biraatiifuu kan hin beeyne jira jechuu. Kanaaf Dr. Alamuu tokkoffaa Dr. Alamuun dhimma kanarratti waan dubbatuuf illee naan galu'an. Waliigalteen kan jiru adda bilisummaa uummata obbo Daawud Faatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti amala itti ta'eet sharrii wayyaaniin lafa keetti keessaa bahuu dideeti malee dhimma mootummaa bakka bu'ee dhaabni seenuu hin qabu. Aki goonu Oromoo dubbiin dheeressinu hin tuttuullu dhugaa walitti inni addaan galla. Ji'a 8 yeroo kanatti silaan warra filannoof qophoofne. Yeroo kanatti har'a qabeenya afaan wayyaaneetii hambifne xiqqoo sanarratti akkamitti misoomsinatti hojjenna.
Amma wanni ta'u obbo Daawudilleen ajaja haa dabarsu. Warri mootummalleen kijibduuf keessaa baasanii warra waliin hudhaa'uuf keessaa baasanii of keessaa baasanii waraana bilisummaa Oromoo kan Oromoof gadi bahe. Namni na bira jiru kun ajajaa waraana turan jechuudha. Hedduu warri as keessa jiru obbo Dhugaasaa dabalatee waraana turan jechuudha. Ijoollee irra jiran kan qofa miti. Warra jiran kana kabajaa isaanii malu itti godhanii mooraatti galchanii leenjiin barbaachisaa kennameefi waraanni kun humna nageenya Oromiyaatti akka makamu akkuma gaafa dura walii galan ammas waadaa san haaromsuu qaban. Kanuma ka ta'uu qaba jaran. Kana alatti abbootii gadaa manguddoo Oromoo ija keessa irraa naambisa. Ani isinitti himu ani nan beeka jara kana isintu sirriitti hin beekne. Abaa'oo keessatti hin daladhe nan beeka hunda isaanii. Oppidiyoon mataa keessa na tumaa turte nan beeka hunda isaanii. Sirriittan isaan beeka. Wajjin hojjedhes isaan gara fuulduratti baasuu irratti illee wajjin hojjedhes dhugaan jiru jarri kun wal amanaan turre. Ijji tokko isinitti himu nu asii jaarsummaa jenne handaara keessa deemna. Asii walitti isa hin qabna. Obbo Daawud Faan Harargeetti osoo nafin mooraa waraanaa bananii leenjisaa turan. Dhugaan kana ka jiru. Akkuma torbaan darbeetti illee dhaqee dubbisee jiru. Jarri kunillee asii araara jechaa asii nu sossobaa waraana isaanis cinaa Somaaliyaa irraa kaasanii cinaa Eertiraa irraa kaasanii Wallagga galchaa turanii jechuudha. Har'a ummanni Wallaggaa ummanni akkasi qabsaa ture suni halkan warri Obbo Daawud Ibsaa guyyaa warri Alamuu Simee ummata shoorar keessaa jiran. Okay? Kanaaf dubbii irra hin qaqqabnu. Obbo Daawud kabajaa guddaa wajjin sababa ati tarreessite. Waraanni kun mooratti galee dhaayama yoo jette wajji dhaayamna dheeni mooraa san keessatti. Shakkiin akkasii yoo biiraaf taate. Sababni ta'uu hin danda'u. Dhimma nadhii gammadaa yoo taate si qofarraa miti abaa'oo qofarraa miti uummata Oromootirraa badanii wajjin qabsoofne bakka isaan bu'an agarsiifne jechuudha. Roorroo bifa adda addaatiin jiraattu yoo taate sababa 19 tarreessan yoo ta'u taate hubadha biyya kanatti hin ceene yoo jedhu taate dhaabni tokko keessaa harcee ta'uu hin danda'u. Isin wajjin qabsoofna. Garuu wanni waliin sobne immoo jira. Hamma waraanni sun daggala jirutti asii isin gargaaruu illee hin dandeenyu isin asitti wajjin mari'achaa waraanni keessan achi wal dha'uu hin danda'u jechuudha. Kabira namuu ka beekuu qabu. Mootummaan amma jiru ka ODP ti jaalannis jibbines. Amaanaan ce'umsa kanaa ka kenname Abiyyi Ahmaditti Lammaa Magarsaatitti. Kana ka beekamuu qabu. Mootummaan lamaa miti kan jiru mootummaan tokkicha. Mootummaan kun rakkoo yoo qabaate hin gorsina. Itti iyyina abbootii gadaatti manna yoo diidan akka barnetti karaa itti cufne hiriira itti baane likki itti galchina malee qawween ittiin deemnu jechuudha. Kanaaf abbootii gadaa dubbii haa gabaabsinu. Dubbiin gabaabsu wayya. Waan gootanii yaadallee nurraa fuutanii qalbillee nu hirina. Wallee nu lolchiisina gahe. Waan gootan jara nu gaafadha. Daawud Ibsaatiin gadi bahee har'a isin duratti har'arraa kaasee lolli haa dhaabatu. Har'arraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo ajajni itti kennamee jira mooratti haa galuu haa jedhu. Jarri kana yoo ka godhu taate yoo jara amanuu baate anaafi bayyanaa sanbatoo manguddoo biraa dabalannee waraana kana bira dhaabannee mooratti galchinee waan barbaachisu hin goona. Kana achitti yeroon walgahii teenye yeroollee of biraa qusosnee uummata keenya shawwadaa jirra. Hundi keenya tibba darbe obbolummaa bira dhaynee waliin mari'annee paartileen kun walitti haa dhufan jennee paartii guddaa fudhasee finnee tokkummaa jennee uummata keenya harka dhoofsifnee torban osoo hin gahin qalbii cabsine. Torban osoo hin gahin wanni lafa keenya sun hagarraa paartileen sun walitti dhufanii hin jaaramne jechuudha. Kanaafi ofis sobne walis sossobaa hin deemnu. Obbo Daawud labsa dabarsi waraanni haa galu isinilleen hattuu fi warra shayxaana ta'e nama lolchiisu ka olola gandummaa fi naannummaa mootummaa Oromiyaa keessa galchee isin bira taa'ee uummata Oromootirratti gandummaa labsu murnummaa labsu uummata keenya addaan qoqqoodu of keessaa baasa. Kana godha. Kana yoo ka gootan taate karaan hin dhufu. Yoo kaan immoo callifnee yoo kan sobaa oolu taate osoo sobaa biyya tanas kokkobalchiisatuma qiletti galchuuf deemna. Kanuma jechuu barbaada. Noofool Cagaltooma.